ragaaleen seenaa akka mul'isanitti Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruun godina Shawaa Kaabaa Salaa hidhabuu abooteen ganda Siree Morosee jedhamutti bara 1921 dhalate. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruun maatii qonnaan bulaa keessaa ka dhalate yoo ta'u, abbaan isaa loltummaan ka beekame waan ta'eef Xaaliyaan irratti duule dirree waraanatti wareegame. Birgeedar Jeneraal Taaddasaa Birruun barnoota yeroo sana barataa ture. Gadoo abbaasaa ba'uuf waraana Xaaliyaan irratti duule. Osoo waraana Xaaliyaanitiin loluutti jiru dirree waraana irratti Xaaliyaanotaan waan booji'ameef gara biyya Soomaaliyaa geeffamee hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e. Waggoota 5 Soomaaliyaatti erga hidhamee booda bakkeewwan inni itti hidhame Ingilizoota mootummaa Itoophiyaa deeggaranii waan qabameef hidhaadhaa ba'e. Boodarra loltuu Ingilizii ta'ee leenjii loltummaa fudhachuun ajajaa 50 ta'ee eebbifame. Erga Xaaliyaaniin biyyaa baatee biyya